kenya enyumsuma baba kotai kabanda kaduma duma kuni ada kenya enyumsuma baba kuni ada kenya enyumsuma baba Baga ayyaana irreechaa bara 2012 nagaan geessan. Irreechaan baranaa akkuma bara kaanii kan nagaa, kan guddinaa, kan araaraa fi kan bilisummaa akka ta'u hawwiin keenya guddaadha. Ayyaanni irreechaa guyyaa Oromoo waggaatti si'a lama birraa fi arfaasaa keessa walitti dhufee kabajatu ta'uun beekamaadha. Ayyaanni irreechaa inni nu fuuldura jiru kun irreechaa birraati. Ayyaanni irreechaa kan birraa malkaatti bahanii kan iddoo tokkotti dhufanii ganna keessaa nagaadhaan darbuudhaaf galateeffatanidha. Akkasuma egereessa fuulduraa immoo nagaan akka tarkaanfatanii kan itti kadhatanidha. Ayyaanni kun gama tokkoon guyyaa galateeffannaati jechuudha. Gama biraan immoo guyyaa waloomaa fi nagoomaa kan Oromoon garaa qulqulluu wal argee araaraa fi nagaa waareffatudha. Guyyaa ayyaana irreechaa Oromoonni bakka jiran irraa walitti yaa'anii uumaa isaanii gamtaan galateeffatu. Isa dhufu milkeessuuf immoo uumaa isaanii kadhatu. Akka aadaa fi afoola Oromoo irraa hubatamutti seenaa irreechaa seenaa jiruuf jireenya Oromoo waliin hidhata guddaa qaba. Maddi sirna kanaas hariiroo uummanni Oromoo walii isaanii gidduutti qabanii fi uumaa isaanii waliin qaban qajeelchuuf kan mirkaneeffamee fi jiruu fi jireenya Oromoo keessatti dagaagaa dhufee ta'uu afoolli maanguddootarraa argamnu ni mirkaneessa. Haa ta'u malee irreechaan dhiibbaa fi cunqursaa lagaatiin waan gufatee tureef guddina hawaasaa waliin adeemuu hanqatee ture. Garuu diddaa falmaa uummanni Oromoo aadaa fi amantii isaanii jiraachisuuf gochaa jiraniin akka irreechaan akka gufatetti hin hafne godhamee jira. Qabsoo bara dheeraa godhameenis milkiin tokko tokko argamaa waan dhufeef irreechaan deebi'ee guddachuu fi dagaaguu eegalee jira. Yeroo ammaa kanatti irreechaan aadaa fi amantii Oromoo ta'ee kabajamuu bira darbuun mallattoo eenyummaa Oromoo ta'aa jira. Sababa kanaan irreechaan ayyaanota Oromoon gamtaan qabuu fi Oromoota mara bakka tokkotti kan fidu ta'uun waggaa waggaan kabajamaa jira. Ada kenya enyumsuma mama kuni ada kenya enyumsuma mama birano barie sababo durgae asheni ashete dafa walingae wakakana kine kalana galchina kota hinichisna yone dare ya babo dare yone dare ayano kadare mani pinjenure ararapena araryawa ararapena araryawa yone dare ya babo dare yone Irreechaan Oromiyaa keessatti akka wiirtuutti bishooftuu arsadiitti Irreechaan Oromiyaa keessatti akka wiirtuutti bishooftuu arsadiitti birraa keessa kabajama. Dhiyeenya keessa immoo Oromoonni harsadii deemanii irreeffachuu hin dandeenye naannoo isaaniitti ayyaana irreechaa kabajachuu eegalanii jiran. Kana malees irreechaan biyya keessatti kabajamuu eegale kun Oromoota biyya abbaa isaanii irraa dhiibamanii
biyyoota adda addaa keessa qubachaa jiranis akkuma Oromiyaa keessatti kabajamaa jirutti biyyoota keessa jiran keessatti kabajachaa jiran. Irreechaan waggaatti al lama birraa fi arfaasaa keessa kabajamaa jennee jirra. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti irra caalaa kan kabajamaa jiru irreechaa birraati. Biyya keessatti garuu baroottan sadan darban keessa irreechaan arfaasaa Jimmaa, Bushooftuu fi Wancii Ambootti kabajamuu eegalee jira. Ayyaanni kun yeroo duraa eegaletti akka waan amantii callaa ta'etti hubatamaa waan tureef namoonni hedduu irraa qoqqobachaa turan. Dhugaan jiru garuu irreechaan akkaataa Oromoon nagaaf araara namaa fi nama gidduutti, waaqaa fi nama gidduutti, uumaaf uumama gidduutti akka jiraatu ittiin waaqa isaa kadhatuu fi nagaa araarfatudha. Aadaa fi sirna dhugeeffannaa kana keessatti immoo dhugaa ofii falmuun, eenyummaa ofii mul'isuun, waan faayidaa sabaa miidhuu fi balleessu ayyaanichaan daatanii mormachuun irreechaa keessas waan jirudha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti Oromoota hedduu irreechaan mallattoo Oromoo ta'uu hubatanii ittiin eenyummaa fi aadaa saba Oromoo kabachiifachaa jiran. Akka aadaa Oromootti hariiroon nagaa fi araara gidduu dhala namaa akka jiraatuuf karaan itti hojjetan keessaa tokko seera uumaaf uumamaa kabajuudha. Kunis yeroo ammaa kanatti irreechaa keessaan kan mul'achaa jirudha. Kanaaf irreechaan ayyaana ittiin mirgaa fi gaaffii haqaa karaa nagaa argatanidha. Irreechaan nageenya naannoo fi jireenya bineensotaaf lubbuu qabeeyyotaa maraaf illee wabiidha. Wabiin jireenyaa wal dhuunfannaa uumaaf uumamaa keessaa argama. Naannoo fi ardaan nagooman malee dhalli namaas ta'ee uumamni biroo nagaa argachuu hin danda'an. Haalli kun immoo argachuu isaaf waaqa isaa galateeffatee waan dabee fi jallate qajeelchuuf immoo beekumsaaf jabina akka argatuuf waaqa isaa kadhata. Irreechaan sababa kanaaf hundee waloomaa fi nagooma kan mul'isu waltajjii aadaa fi eenyummaa Oromoo ta'ee jira. Haalli kun bifa nama jajjabeessuun galmeeffamaa jiraatus gama kaaniin ammallee irreechaa beeksisuu fi barsiisuu irratti hedduu hojjechuun barbaachisaadha. Aadaa fi duudhaan jireenya Oromoo hedduun kan sirnaan hin galmeeffamne waan ta'eef waan afoolaan dhaloota keenya bira ga'e barruutti jijjiiruuf akka uummati beeku gochuun hojii fardii ta'a. Yeroo ayyaanni irreechaa kabajamus namuu sirnaaf aadaa irreechaa beekee akka irratti hirmaatu dursanii hojjechuun gamtaan hojjetamuu jiraachuun waan qabuuf sagantaan hojii jabaatee hojjetamuutu irra jiraata. Irreechaan maal akka ta'e namoota naannoo keenya jiranii fi jiraatan keessaa gaafanne waan isaan beekan, waan naannoo isaaniitti dalagan, waan isaan keessa darbanii fi quba qaban iyyafachuun akka jiruuf jireenya keenya ta'utti tolfachuun gaariidha. Malli ittiin waan keessa jiran jabeeffatan tokko waan duraan ture argaa dhageettii iyyafatanii achi keessaa beekuudha. Sabni keenya akka biyya warra qabuu fi akka saba birmadoo tokkootti waan kansaa ta'e guddifachaa waan hin turreef yeroo hedduu wanti baay'ee wal keessa jira. Wantoota wal keessa jiran keessaa kaan isaanii kan humnaan Oromootti dhufee Oromoon kansaatti fakkaatee fudhate ta'uu mala. Haa ta'uti kan humnaan fudhatanis gaarii yoo ta'e achi keessaa wanti faayidaaf hin oolleef hin jiru. Waan hundaafuu yeroo waan Oromoof Oromummaa guddisuuf deemnutti waan qabnuu fi waan hin qabne adda baafannee isa nu hir'ate guuttachaa deemuun nurra jiraata. Sabni gama hundaan gahoomaa guddate waan haala amansiisaa ta'e fuulduratti isa tarkaanfachiisu qabaachuu danda'a. Irreechaan dahannee walitti dhufuun keenya waan akka namaatti ayyaanni keenya qalbiin keenya dhabee tureettiin karaan itti guddifannuuf guuttannuudha. Irreechaan ayyaana Oromoon qabu keessaa ayyaana guddaadha. Irreechaa bara baraan kabajuun waan sabni keenyatti qabuu fi waan sabni keenya qabaachaa turetti deebi'uun waan nuti dhabneen nu guutee Oromummaa keenya nu guddisa. Sabni kanuu waan sabummaa isaa guddisu, waan eenyummaa isaa mul'isu, waan aadaa isaa beeksisu irratti hojjechuudhaan dhaloota gama hundaan sammuun isaa jabaa, qalbiin isaa jabaa, hubannoo fi ilaalchisaa jabaa ta'e horachaa deema.
irreechaan immoo kanaaf mala guddaa tokko. Nageenya argachuun dhala namaatiif barbaachisaadha. Dhalli namaa yoo nagaan arganne, yoo araaran arganne keessi isaa ni jeeqama. Yoo keessi isaa jeeqame waan godhuu fi hin goone adda baasee beeku wallaala. Kun immoo fuulduratti akka tarkaanfatu isan godhu. Kanaaf haalli fuulduraatti dukkanaa. Kanneen ayyaana irreechaa kabajatan garuu fuuldurri isaanii ifaadha. Maaliif jennaan isaan uumaaf uumamaan seera waaqaa waliin araaramanii jiruuf jireenya ifaa fi gaariitti akka tarkaanfatan hubatanii waan beekaniif. Maaliif jennaan isaan waan eenyummaa isaanii mul'isuu fi saba isaanii guddisuun guutamanii waan gaariidhaan utubamanii warra tarkaanfatanidha. Irreechaan baranaa waan baay'ee nutti agarsiisee darbee akkuma jirutti waan baay'ee nutti agarsiisuuf jira. Raajiin Waaqaa guddaadha. Kan dhalli namaa hin dandeenye Waaqni ni danda'a. Humnooti gurguddoo nurra dhaabbatanii saba keenya qeerraa buqqisanii biyya baqaa fi iddoo adda addaatti hiraarsaa turanis kadhaa Waaqaatiin jabina qabsoo Oromootiin tokko tokkoon jijjigaa jirani. Dhugaan Oromoo fagootti dhiyoottis milkanaa fi mul'achaa fi adeema. Jabaadhaa. Baga ayyaana irreechaa geessan ayyaanni irreechaa kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u. Ayyaana irreechaa irratti argamuuf uffannaa aadaa keessan qopheeffadhaa. Ayyaana irreechaa irratti argamuuf ijoollee keessan waan aadaan guutaa. Ayyaana irreechaa irratti argamuuf sagantaa keessan dursaa qabadhaa. Ayyaana irreechaa irratti argamuuf Oromummaa keessan jabeessaa. Ayyaana irreechaatti argamuuf nama wal dhabdanii fi garaa keessa wal mufannaa qabdanitti dura araarama. Waaqni warra garaan isaanii walitti araarame dhagaa. Namni haaloo qabatee Waaqa kadhannaaf adeemu araaraa milkii hin argatu akka amantii Oromootti. Kanaaf Oromoonni bakka jiran irraa wal ta'anii ayyaana sana irratti argamuuf hojjechuu qaban. Oromoota hin beeknes barsiisuun, wal hubachiisuun bakka tokkotti argamanii waan itti jiran walii yaafachuuf walii mari'achuun bu'aa guddaa qaba. Ayyaanni irreechaa akka baranaatti fulbaana 30 Oromiyaatti kabajama. Akka naannoo jirrutti hanga tokko dursinee yoo kabajnee fi sana boodas hoo kabajne rakkina hin qabaatu. Garuu kan Oromiyaatti kabajamu inni guddaan fulbaana 30 dilbata guddaa jechuudha. Kanarratti jennee haala nu danda'ameen ayyaana kana milkeessuuf hojjechuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Iddoo jirurraa biyya fe'e keessa yoo haa ta'u sabni Oromoo walitti dhufee waan walisa taasisu irratti yaada tokkoon ayyaana isaa yoo kabajate milkiin inni argatu guddaadha. Warri ayyaana isaanii milkiidhaan hojjetanii ayyaaneffatanii waan isaanirraa eegamu guuttatan karaa hundaa milkaa'oodha. Ayyaanni irreechaa kan injifannooti.
Acham ya shubbe ko ya shubbe galani morma ke tanana shuru pajalani Acham ya shubbe ko ya shubbe galani morma ke tanana shuru pajalani Abbaye paega jabini ola wana waya tu dakye Igamuri ye kana ekimi yo wana ko waya tu dakye yo wana ko waya tu dakye ya Allah ti ye kaya jogeni biya me ka e kana nokami kami mana waya do bitimi yo jimange waya te mutemi yo jimange waya te mutemi Oti kaya siru ya bara jujma wala kani lodu amati to naga naga Asham ya shubbe ko ya shubbe galani morma ke tanana shuru bojala Asham ya shubbe ko ya shubbe galani morma ke tanana shuru bojala Kalbi naga wayara kajale una birri naga ke kerubi bitu kolo wayati kajale baragerma wayana baubi baragerma wayana baubi akalomi yegadi bishani uruku ga wayaya matinge undu kijane gadi kajale meka gute meka ajabike Ishurururu Moti kaya siru Ya bara tujma Wala kani lolu Ambasito naga naga Eega Oromoonni bakka jirtanii maatii keessan waliin ayyaana irreechaa irreeffadhaa. Indagatina ayyaanni irreechaa ayyaana guddaa Oromoon waggaatti al tokko qabu. Waggaatti al tokko wal arguun afuura nagaatii wal guutuun waan keessa darban iyyafatanii waan dhufuuf walii himuun humna guddaadha. Kan indagatina sabni keenya haadaan qabu keessaa inni guddaan waan keessa darbe dhufee walitti himuuf waliin mari'achuu danda'uudha. Namni waan keessa jiru walitti himatuuf walii dhaga'u humna guddaa walii ta'a. Wal dhaggeeffadhaa. Yaada tokko kennu afuura qaaleedhaan qalbeeffadhaa. Yeroon guddaan nuti qabnu yeroo dhimma ayyaana kanaa walitti dhufnee waliin mari'annu ayyaana irreechaa isa guddaadha. Ayyaana irreechaa milkiin xumuruuf qaamoti marti sagantaa fi jaatanii hojii kana akka haala naannoo isaaniif ta'utti qindeessanii uummata isaanii sochoosuu irratti hirmaachuu akka qaban dhaamsa keenya dabarsina. Dhimmi guddaan irreechaan mallattoo Oromummaa ta'uu hubachuudha. Aadaa fi seenaa dhimma Oromoo calaqqisan kamuu keessatti hirmaannaa keenya dabaluudha. Oromummaa keessattis ga'ee guddaa waan qabaniif otoon tuffanne waan beeknuun aadaa seenaa fi eenyummaa Oromoo dagaagsuu keessatti qooda keenya bahuun barbaachisaadha. Ilaalchi fi amantiin keenya aadaa fi seenaa saba keenya guddisuu keessatti gatii guddaa qaba. Kana dagachuu hin qabnu. Ayyaana kana milkeessuuf qaamoti hawaasaa marti yeroon saganteeffatanii waan barbaachisuus guuttatanii argamuun isaanirraa eegama. Keessaayyuu dhaloota egeree dhimma aadaa fi seenaa Oromoo kanarratti hidhannoo gahaa akka qabaataniif irratti hojjechuun egeree saba keenyaa fi hundee dhaloota keenyaaf murteessaadha. Namuu aadaa fi seenaa saba Oromoo tiksuuf dirqama lammummaa akka qabu beekee jabinaan hojjechuu qaba. Seenaa dhuunfaa darbaa irraa kan hubannus sabni dhaloota aadaa fi seenaa isaanii tiksu geessifatan yaaddoo tokko malee nagaa fi araaraan jiraatan. Aadaa fi seenaan dhaloota falmuuf qabus dhiibbaa fi duula kamiinuu baduu hin danda'u. Marabbaan kan waaqe.
Namna kasabdu'e ni du'e jedhama kanaan sikata daldala ganama sagale oromoo addunyaa nagaa kaayyoon qabsoofanii falmataa uumee nasiib yaadadee eedemoo sindafa nasiib abdullahi ajadan sindafa daandii bilisummaa beeksisoo hangafa hangafa. Nasimi yawako baroko sindafa nasimi guddina mamoko sindafa dandi bilisumma beeksisoo hangafa hangafa. Kanida maaturtan hidha bara bara karrakkata turtan rakkoo garaa garaa. Nuyi yaadannaa seenaanii bimbara imimmaa keessattu gaa'eeraa fi dhiiraa. Kanida maaturtan hidha bara bara karrakkata turtan rakkoo garaa garaa. Nuyi yaadannaa seenaanii bimbara imimmaa keessattu gaa'eeraa fi dhiiraa. Nasiib yaadadee eedemoo singafa nasiib abdullahi ajadan singafa daandii bilisummaa